namni haadha ofiinaa yaa'aa kabaja maaluma jedhee ajjeese haadha isaa jedhee gaafataa tokko argeessa kanas warruma Booranaati nama Booranaa kun baay'ee gaafii gaafatu eessa kaa'e ayyoo isaa jedhe eega kalqee ka'e ayyoo isaa eessa kaa'e jedhee gaafate haadha isaa kana yoo hin ajjeese ta'e tokkommoo keessatti warra agartee amantii biyya keenya keessatti amantii guddoo keessa amantii ortodoksiitiin immoo abbaa qabaa jennaan qaba jennaan aadaa Oromootiin safuudhaa jedhe abbaadhaa jiru gadaan baatu jedhe ilmi. Abbaadhaa jiru ilmi gadaan baatu. Kana jennaan gadaa akkamitti abbaanii utuu lubbuudhaan jiru ilmatti kennee jedhee gaafate. See galtee amma deebii warra gaafii warra chaalenjiis godhanuuti insittaasaa jira. Gabaabumatti Shaamattoo Idaa akkas jedhee deebiseef dhaggeeffadhu. Haasaa hayyuun nama Shaamattoo Idaa akka jedheeni waa biraan dhiise haasammati keessa deemaa jirtu kana hunda isaa dhiiseeti. Ati loon argattee loon kan kee ofii keetii harka qabdaa billaa qabdaa qalattee nyaattee jennaan ati immoo ofii keetii immoo waraabessaaf sareedhaaf rumichaaf qaluu diddee jennaan rabbi rumicha billaan qabu. Loonis hin qabu ati kennaan jirtu jedhee loon si jalaa ajjeeseetti kenne haqqii rumichaa nyaattee jedheen haqqii saree nyaattee haqqii waraabessaa nyaattee haqqii wongoo jalaa nyaattee jedheen. Igalee. Akliidha jechuun dubbiin bar. Akli. Hayyummaanis nama barbaachifti bar. Hin barbaachifti. Ogummaa tana nama barbaachisa. Hayyummaan kun meeshaa guddaan rabbiin nama gariidhaaf kenne nama garii dhorkate bar hayyummaan waan laafaa miti. Beekila asumatti rabbii waraabessaaf qalee rumichaaf qalee maaliif jarri loon hin qabanu ati loon qabda. Ati qalattee nyaachuu jirandisa jarri moo hin qabanu. Bineensi gariin kan loon kan foon malee nyaanne jira. Ilma namaa yeroo jedhamu nama jechuuni leencaa wajjiniin foon nyaanna. Isa baala nyaatu wajjin baala nyaanna. Inni foon qofa nyaatu baala nu wajjin nyaachuu hin danda'u. Leenci isa hawaarra deemu baallee baafneeti xiyyaara tolfannee wajjin deemna. Isa baharii keessaa markaba tolfannee wajjin deemna. Ilma namaati waan ta'eef. Ilmi namaa kuni itti gaafatamaa lafaati. Itti gaafatamaa ardiiti. Itti gaafatamaa dachiiti. Itti gaafatamaa dachii waa hunda kenname. Laal nuti foon qofa nyaanne jiraachuu dandeenya. Yoo barbaanne baala qofa jiraachuu dandeenya. Bineensi gariin baala nyaatu. Galiin foon malee nyaatu. Gariin waan akka raammoo funaan. Gariin callaa malee nyaatu. Gariin mixii malee kan hin nyaanne jira bineensa biyya kana keessa. Ilmi namaa waan isii wajjin gootu kana hunda isaa wajjin godha. Ilmi namaa kun tajaajila ilma namaatiif rabbiin kalqee. Fakkeenyaaf yoo waraabessa fudhatte utuu waraabessi hin jiraanne ilmi namaa jireenyi isaa baay'ee rakkata. Maaliif jennaan raqatu fangasii baasa. Fangasii baasu kana funyaan namaa seena funyaan namaa yeroo seene ilma namaa baay'ee miidhuu keessa dabarfatee sadarkaa du'aatti nama ga'a. Fangasiin hayawaana garii summii qaba. Summii kana waraabessatu nuu nyaata. Waraabessi hojii mazzagaajaa hojjeta. Lammaffaa sareen hojii mazzagaajaa hojjetti. Waan waraabessarraa hafe waan silaa nama dararu sareetu funaana. Waan sareerraa hafe rumichatu allaattii cululleetu funaana. Isa irraa hafe yoo isa irraa hafe jira waan ajaa'ibaa. Eenyu akka funaanu isinitti himu bifa gaafitiin gaariidha. Tisiisa funaana tisiisa. Utuu tisiifni hin jirre namni jiraachuu hin danda'u. Miidhama. Maaliif tisiifni bakka xurii bakka qoshaashaa qofa jirti. Qoshaashaa sana fangasii ilmi namaa arguu hin dandeenye maayikirooskooppii qabdi tisiifni. Tisiisa funaana. Tisiifni funaanteeti waan silaa nama miidhu kana tisiisa nyaate bitu. Bakka wanti akkasii jiru qulqullinni hin jire rabbiin tisiisatti kalqa dafee ilma namaatiif jecha. Maraatuun qaama niqatu akkamitti jiraate gaafiidha. Maraatuun bishaan hin jaallatu. Irra caalaa bishaanii ijoollee bishaan as hin jiru. Maaltu jiraan gaafadha. Eenyu jiraan gaafadha nama sa'aatii kana. Dhagaye. Maraatuun qaama niqatu. Qulqullina hin qabu. Garuu hin jiraate akkamitti jiraate. Gabaabduu kana qofattee sitti mee biraa deeman. Ijoolleen dhaggeeffatinaa yoo barbaatan. Boodan dhiqatanii ustaada ittiin himin. Boodan dhiqatu ilmi namaa. Maa qoyikaa waan hin dhiqatuuftu jira bara.
amma qaama namaa kanatiyyuu kun hojii jara anthropologistiiti kan kooti miti ani hin beeku waan jirri baratu hin beeku ani uumamaan hin baadiyyaa keessaa fidee dhufe malee maalittan qubasii qabu uumamaan baadiyyaa keessaa beeynanu waan akkasii baadiyyaa keessaa maaltu maal miidhaa maaltu maal dararaa fakkeenyaaf yoo mixiin hin jirre baadiyyaan jiraachuu hin danda'u mixiin gundaan inni lafarra yaa'u maaliif jennaan gundaatu sa'atii gannaa ka'a sa'atii gannaa ka'ee ballatee deemee weerara godhee raammoo silaa namarra deemee nama madeessu gondaatu nuu bixa rabbiin isatti kalqe. Gondaan kun deemeeti weerara godhu kana bofaa waan mana seenuu waan gizee rooba kana keessa baqatee bofti mana seenaa baadiyyaan akka magaalaati miti. Bofa baqatee waa hunda seena baadiyyaa keessa mana keessa isiin namarra deemtee ijoollee madeessitu jirti buuqqachaa jira rooba baqatu. Warra rooba baqatee mana seenu hantuuta waan nama dararu kana rabbi gondaa nu erga mixii erginaan mixiin dhufee qulqulleessee ballatee seena akka waraanaatti seena waa'ee waraanaa nama beeka yeroo dhufu akka waraanaatti deema ballatee deema yeroo yaa'u garuu karaa tokkichaa yaa akka imaama qaba waan ta'eef tisiifni immoo imaama hin qabdu mootii hin qabdu tarii numatti baatee durii baay'ee kana. Nasriyaan oolee dhageesse. Dhaga'igaa tisiifni mootii hin qabdu karuma barbaadde deemti karuma ol kaatetti deemti mixiin wanni hayawaana ta'e hundinuu mootiidhaan deema sareen mootii qabdi wanti hundi mootii qaba loo amma fakkeenyaaf korbeessa jechuun mootii busaayeeti korma jechuun mootii looniiti wadala jechuun mootii harreeti kootama jechuun mootii jaldeessaati koota jechuun mootii qabaleeti waan akkasii hundinuu mootii qaba jechuudhumaaf hin jedhe amma maraatuu wanti inni qaamni namaa kun akka jiruun urataadha banaa qaba qaamni namaa kun akka jiruun rifeensaa eega ka'e hanga qeensa ga'utti warri kanarratti ispeeshaal godhee baratu jiraachuun hin mala garuu nu ija sammuu baadiyyaa dhufe waan laalluuf yookaanis immoo waan ofii jireenyaan keessa jiraanne dabarsiniif wanta ittiin irra caalaa nuu galuun nabdu qaamni namaa kun urataadha ofii isaatiif hin dafqaa hafuura yaasaa hafuura qaba. Qaamni namaa kun hafuura qofitti yoo namni hafuura baafate qaama namaati ta'a. Isa ta'a kana namni hafuura lafaa jedha. Hafuura lafaati miti qaamatiyyuu karaa hafuura dhiqamuu dhabee. Ustaaz deebisa. Nan bu'ee. Itti hin buune hin jirtani hin beekne nama akkas godhe. Anjiraan nan dhiisi boo. Jirtu. Dhiisi boo. Anjalumaan bareedaa. Jirtu saal. Anjalumaan bareedaa. Biyya keessaan bareedaa. Bakka hundaan bareeddu abshiru. Biyyarraa ala baheen bareeduan biyyatti ol baheen bareedu. Namatti ol ba'uu kanan jaalladhu xiqqoo shoo dakuma ijoollee keessa taa'an bareeda amma maraatuun yeroo qaamni isaa kun hin dhiqatin duudaa ta'a sababa inni duudaa ta'uuf dafqa isaarraa rabbi injireetti kalqa injireen suni alaan roobu qilleensaan hin dhufu samaayiidhaatti hin dhufu qaama isaarraa dafqa isaarraa kalqama. Dafqa isaarraa gizee kalqame in nyaata gizee nyaate qaama silaa duudee jedhu in hooqataa yeroo inni hooqatachumaan banama jismiin akka inni hin duune gargaara akka qaamni hin toofne gargaara. Amma yeroo yaaddu miituudha miti wanta kanaa kun amma geegiyoon fan bar koobaa koobdii bar namaatu koobaa dhiise na rabbitti gadhiise. Xuuxattee bar koobaan silaaf aafiyaadhaan barbaachisaadha miti. Isin immoo koobaa koobdii bar biyya sooressaa biyya keessa nu jirti Ameerikaanitti argeeraa no. Biyya keessa achitti argeera jechuun amma uumama amma chaalenjii barnoota waan silaa kitaabarraatiin arganne hayyoota haasofsiisuun utuu kana siin jedhanii maal jetta jechuun gaariidha. Daawaadhuma jechuun yookaanis immoo waamicha jechuudha tuyyuu bakki ati buutee haasa'aa jirtu bakka nama hundaa bakka islaama hundaati malee silaa daawaatu maddeemaa dhufe iddee kana ga'ee dhaabate Abu Muwaazirra ga'eetii barkan inni dhaabate daawaan dur daawaan zabanaa booda Abdulhamid eegaa Usmaaniyyaa mootummaan Turkii kufee booddee takkaa daawaan ofuma isaatiif jiraataa jira akkuma rabbiitti yatiimni kun jiraataa jira malee daawaan silaa dabareedhaan deema wal ergaa akka kanatti ba'ee biyyee jechuudhumaaf hin jedhee ulfaadhaa galatoomaa yeroo malee isin taasise hundi keessanuu waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wallahi waan hedduudha Abu Zefa jechuun yoo daawaa godhan kitaabni kunuu beektaa yaani loojikii waan akkana kana gaafii rabbiin si gubaaf jechuun namarratti deddeebisee rabbiin nama gaafata
yeroo asirra teessu nama gartee sifaan leesoo argita nama amantiin qabne nama waaqni hin jiru rabbiin hin jiru nagarsiis yoo rabbiin nagarsiifte jiraachuun hin amana jiru hedduu chaale nama dhufa kuni gartee beekumsa quraana qabu namni quraana qaree ati maa farratnaa fil kitaab min shay diippilii gartee uumamaanis gartee ogummaadhaanis gaafiin deebistuu jira fakkeenyaan deebistuu jira wantoota kana baay'eetu dhufa gartee tokko rabbiin nagarsiise yoo rabbiin hin jiru rabbiin nagarsiifte naan amana jee akkasii tole haadha okay ati haadha ni qabdaa hin jeen naan jee akaakoo ni qabdaa ni hin qaba abbaa keetiin jira abbaa shaniin lakkaa'eef abbaa kan kee kan shanaffaa argitee hin argine jiraachuu amantaa eeyyee hin argine ka rabbiin agarsiise naan jedhe agartee soo waan hedduutu nama mudata agartee amma fakkeenyaaf telefoon harkaa qabu kana telefoonni kun ofiif tolche moo namaatti tolchee jedhee amana hin argine immoo namticha kaampaanii telefoona akka tolche arkeen jiru waanummaan ifiif tolchitu jiru aqliidhaan wafi anfusikum afalaa tubsiruun waan adda addaatiin gaafiin kun ogummaa hedduu namaa dabala chaalenjii waan hedduu nama mudata kanarra si kuffisuuf gaafii gartee fakkeenya waan adda addaa godhatee dhufuu jira warra gartee paagaan jaanii warra amantii hin qabne warra rabbiin hin jiru jiru waaqeffataan keenya waaqni hin jiraa'u jedhee waaquma nu garsiisi waaqni keessan dhugaa ta'u akkamittiin beeka rabbummaan kun jiraachuu akkamittiin beekan jiru hin jira waa hedduudha kana deemsa haasaa akka keessanii kana manguddoo fi hayyoota hojii haasoite waa hedduun namaa burqa alhamdulillah. Ayyee. Ilaamee jechuu beektaa hiigaa jechuudha akka argeetti. Hiigaa akkas yaa ayyee. Ilaamee jechuun fudhunarraa jechuudha haasaa dubbii. Fidii fudhanne. Du'anii du'a eeggachuurra jiraataniitu oduu bareedaadha. Du'a eeggatu wajjiniin haasofte wajjin hin qamin fayyaa wajjiniin haasa'anii fayyaa ta'anii du'a eeggaturra namuma jiraatee du'uutu irra bareedaadha jechuun himaa hundaafuyyoo. Kana jechuun namaaf galaa laata jechuun xiqqoon jabaata. Tafsira hin barbaadu. Tafsira boodaan si godha. Baroona. Abdii doktora abdiin isin jirani. Nasiriinis. warahmatullahi salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nasriyaan olee. Ustaz Rayyaa akkam nagaa jirtanii? Fayyaadha. Saayyaadha sun. Saayyaadha. Ani gaafii tokkicha gaafii. Abuu beeka. Ayyemee gaafii namni na gaafatu na gaafadhaa mi anarraa waa'ee koorraa. Anatu gaafatu barbaada. Waanan ta'uu qabu kan hin ta'uu dhabe kan sababa kan koo abuu muwaaz dadhabe kan sababa koo namni rakkate kan sababa kan koo namni bakka tokko ga'uu dadhabe wayii. Bareeda Ustaz Rayyaa keenya baga nagaa nuu jiraattanii rabbi umrii keessan isin nuuf haa dheeressu. Waan gaafii takkittiin isin gaafatu barbaadu waan gaafii natti ta'u wayii isin gaafatu barbaade. Jalla. Amma nutiin kun beeytanii ilma namaa kana rabbiin addunyaarra nama hedduu uumee namoonni rabbiin uume addunyaa kanarratti hedduun isaa addunyaa kanaaf waa hedduu gumaacha. Ka waa'ee fayyaa qoratee dawaa gumaacha jira. Ka xiyyaararra nutiin hojjennu kana nuuf hojjetetu jira. Telefoona kana kan nuuf hojjetetu jira. Tokko tokkoon keessa deemuu hin danda'u. Hartan waan isin ija godhatan kanallee doktoratu ijaaf qoratee akka namaa ta'utti likkii ija nama saniitiin agartuu isaatiin qoratee qopheessee eerfoona abumaas gurra godhatan kanallee namatu hojjete. Al tokko amma immoo wanti ana gaafii natti ta'u nutiin kun ammoo amma fakkeenyaaf irra hedduun keenya uumamni addunyaa kanarra jiraannee homa namni nuuf agarree biyyi keenya madaabaraa hin facaasu ture keessatti naannoon dhiyaa kun maaliif baalee parsii keessayyuu madaabaraan baalee qofatti jiraar sababa qamadiitiif jecha isaayyuu yuuriyaaf daappii miti kan jiru madaabaraa isa nagaa isa lafaan waan jenne bara dhufu immoo midhaan kennuu danda'u jira hadhaa madaabaraa biyya keenya keessaa balleessineeti madaabaraa Elon Muskiitii fi madaabaraa maal maqaa isaa namichatti sibiriinuu liqeessitu ribaanuu nyaachiftu kana maaligaa qe'ee jaraallee dhaqeeraani Bilgeet mana isaallee dhaqeeraanuyyuu Bilgeettuu madaabaraa nuufi dabbaa koo shuuf biyya keenya keessatti madaabaraa alaafinnu kana Mallas Zeenaawii waan inni jedhee walii galee isa beeka dhaqanii walii galanii walii galtee faranjii wajjiniin haasa'aniiti madaabaraa Mallas Zeenaawii yeroo inni achi as feesu waan walii galan jira beeka gaa madaabaraan dhufe hadda lafti keenya sijaaraa haraara akka sijaaraa madaabaraa haraara yooti madaabaraatti facaafte malee midhaan tokko sitti hin kennu habbaa tokko sitti hin kennu ciisee amummata lafti hin kennu maaliif hin balleessine gabareen keenya gaafa sana dirqamaan fuudhe madaabaraasi dirqamaan fuudhee ka'ee
أنا وانا نجر وانا نجانا رجع كتاب الران دبيفني وانا كيس جرون ست ما جرمل كتاب الرا إنهم تكونوا كتابة يودو بسورة ديس غبرين كني وان كفلوا ربي من هيدا كيس تجامي كتابة إيه جت شوكو تفنسينجر وان مدابر لف ولا مكسرة تكفى بريلي كيفوده لما فلف أوفي وان إنهم بين دورينجريت تفيده لف بلسيتي مدابرة لف بلسيتي مدابرة حتى كونوا وقامي كابيتا أتشيكانيو سني بيا كيسا بلسيني سني بيا كيسا بلسينيتي برنوني أما يا بيا كيني كيستي وقاتر باتما مسديتما برا تاجرا نمتوكو مدابران أومشو أكا فرنجيتي قلنا قطاچونا تيما رفي أكا فرنجيتي مدابراو انتنيو بشاچونا تيما قمديان مچونا تيما أكا فرنجيتي أكا نتبو وبافتن جري نتيم ما إنن جري قالونا قرأيلو في مو مدابراتو قومشون نندو توكو خانا قفامتي أمني إسلاما قريتشان بيكا مدر قريتشانو تكنا الدنيا كانو قوتو لاف قريتشانو تسببا بيتن تانان ابن سينا سيقلتي أبا ورقرتي تاجاكستان ورا أوزبيكستان ورا أذربيجان ورقة تركمستان الربية شانتامي كتبه يكان يجور دربي يوم تقولوا ما تين ثاني جركنا تقول كودة mana anqoodanii fi maaliif akka waraana nama jidduu kana rukutaa jiru sana qubachuudhaaf ani fati yoo wallolle malee mana keenya dhufuu hin danda'anu. Kanaaf anaaf si walitti naqu aniif sai wallolla mana koo taa'u mana kee taa'u sana booda jarri hojii jara hojjetatu. Bakka kanas kanuma dubbiin. Ilaamee. Furmaata isaallee ustaaziina furmaata maal godhu? Furmaata naasawu nama ciniina meetu yoddee ciniina me beeka nama dhukkubsatee qoricha barbaada. Inaasawu furmaata. Dhukkuba keensitti ma jalqaba. Sanyii alaafin naadha biyya keessaa balleessine irshaa mirmiriin biyya keenya keessatti biraanchii gara biraanchii 70 maal qaba dur. Maal marammaraa ba'e kan faranjii marammare malee keenyaa miti. Jaraaf geesse. Siifa galu dubbiin. Irshaa mirmiriin biyya keenyaa ana kuma duriitti sangaadhaan qotadhaa babbaa koo sangaadhumaan qotaa turanii akaakayyuun koo sababayyuun koo akkanuma sangaadhaan qotan ani sangaadhumaan hin qotataa jira maaliif nurkaa fuudhamee rakkakalee wala rabsinee dhufne bar wala rabsinee wal balleessaa dhufne waan ta'eef dhufne kana caalaa naasawu dhiifama naa godhaa baay'ee waan akkasii tuqanii nama raachuu na haasofsiisu wanni isin nu gochuu qabdanu jalqabaa barnoota ammayyaa hadeeffannu baakannaa dargiskii. Barnoota ammayyaa biraa godaannee biraa agabne kana ijoollee barsiisuu ijoollee barnoota ammayyaa nu biyya keenyatti barnoota ammayyaa tokko tokkoon binna fideliidhaan binna baakoo lafa gabaatti malee barnoonni biyya keenya hin jiru bar haayiskuuliin kijiba haayiskuuliin ni jedhamu biyya keenya hin jiru maaliif lafa gabaatti hin bitanna dipaartimentii tokko tokkoon bitanna fidelii tokko tokkoon bitanna farankaadhaan isa gurguruu dhaabbanan malee namni nu barsiisuu dhaabban hin jiru quba qabaadhu allayyoo manni barumsaa biyyaa yaaduu miti kan yaadame inni horuudha. Abbaan barumsaa qabu horuudha malee siif anaaf yaaduu biyyaaf yaaduu biti biyyaan yaaduu haasaa biraati egereef yaaduu haasaa biraati boriif yaaduu haasaa biraati dhalootaaf yaaduu waan haasaa biraati namni dhalootaaf yaaduutu amma yoo ta'e mana barnootaa kana maaliif bante yoo jettee gaafatte wanni si deebisuu kan biraati manni barnootaa abbaa koo bakka shunkurtiitti shunkurtiirraa bitatanu akka shunkurtiitti bitanna barnootaa fidalii tokko tokkoon bitanna. Dhaggeeffadhu harfii tokko tokkoon bitanna dipaartimentii tokko tokko fiiziksiin bitanna meeqatti gurgurtaa inni meeqa baasaa laata inni akka sangaa akka hoolaatti bitanna magaalaadhaa jechuukooti waan itti uummanni inni kaffaluu dadhabe immoo kan mootummaa geessee galfataa achi keessaas immoo akka waan biraan chii qabanu egaa dhiisi waa biraa keessa hin galu wama danuu isaa jira jechuudhaaf hin jedhu waan afaan nama qabu qorichi kan keeti dhaggeeffadhu qoricha biyya keessaa bahalaawii kan saanii zabanaawii dhaggeeffadhu hadhaa. Meedisiiniin biyya keenya keessatti warri qorichaa meedisinii dabee doktora baluu jedhee nu ajaje kuni qoricha faranjii ajajuuf doktora malee biyya keessatti qoricha oomishuuf miti. Quba qabaadhu. Qoricha dallaala bar dallaalaan doktora jennaa dhiifama naaf godhanu garuu naaf folchanu maaliif dhukkuba hin argu eddeetti garaana ciniinuu isaa hin argu qoricha moo faranjii na ajaju. Maa dhukkuba koo anu beekaa'oo eddeena ciniina nan geeffadhaa'oo isa yoo naa qoratanii bira ga'uun illee uuma tokko iyyuu ishee ta'u. Amma meedisiiniin biyya keenya nam tokko namni qoricha oomishee gabbaase jira dhageessitaa ta'e naasirraa loola ammayyu gona. Kan maani silaa waa oomishuu bara amma fakkeenya bara dheengaddaa Piroofeesarri tokko Ameerikaa keessatti qorannoodhaan sadarkaa tokkoffaatti kan badhaafame lammii biyya saniiti. Dhiigni isaa immoo nama kennan hin beektan isinillee Piroofeesara sana jechaadha. Beekama.
Osoma Ilaa waayyuu dhaggeeffadhuudha Ameerikaanii gabaabuu keessatti jarrabu muwaaz waan nu godhan qabanii barnoota jajjabaa gizeetti baratte biyya keessaa ba'uu hin dandeessu. Hidhaa teessa ansitti kana siin hin jedhu. Hundi isaa qorallee nu fe'an. Angadiin taa'u irra fuu baran. Laal barnoota adda addaa yeroo barattu biyya Ameerikaanii keessatti kanati barnooticha fudhattee biyyaa baatu jira kanati hin baane jira. Dimokiraasiidha. Dimokiraasiidha. Kanaaf akkasii malee waa biraatiif miti dimokiraasiidhaaf isaafi dimokiraasiin achi dimokiraasiin kun isuma biyya namaa deemanii maasimaaf achi jedhu kana kamaa rakkoo maalii jirama qabla islaam utuu quraanniin buyiniin dura rakkoo biyya addunyaan akkuma kana amma keessa jiru kana turte bara sa'aatiin quraanni ko sa'aatii akkanaa dhufeem sa'aatii amma biyya barbaadde abbaan barbaadde ka'ee dha'u mootummaan addunyaa kana keessatti lama gaafa san fursi mootummaa Roomaati sadaffaa mootummaa Habashaatti kan jiru kan biraan jiru bara. Injiru bar. Sedih kali. Arabnya timau jinin tesu undi situ ju. Durisi jarera fursi gabbarti. Ada serah Amerikani gabbarti malah unti berawan toko unti sino jatuh injiru. Gafa aman tidi seuf tikke senamni abban of rukuti of indenda mujet yoromun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifama gudda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi umri sinade resugaru. Mada bicara kani osodawa nungkenin demartani. Dawaan namni dhukkubsatu wajjin barbaadna nama rakkate waa barbaada. Dawaa haddumatti kenninaan abadan qoricha siin hin jedhu namni. Abadan qoricha siin ta'uu siin hin jedhus. Ulfaadhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam nurraan badinaa garuu yeroo tokko tokko akkana. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Umrii teessan rabbiin nu haa dheeressu barakata. Jazaakumullah khairan. Awan Nasir Mashallah bagat wite ni disi baganu dirte wahid tu baranne adiro. Awo gafi to koko mati khaftani ni oni lafa hanga fajiri nuti fajar siftani gafi nu keessatti goge afe beeytani oto sakana dhaggeeffannu. Guyyaa tokko guyyaa waa takkitti isin jedha guyyaa tokko qoy kaameraatti isin garagalchee waa isin agarsiisa studio keessa jira jedhe. Studio biyya kana keessa taa'eeti laayitii kana laalee meeshaa maayikii kana laalee waan keebiliidhaan waan hojjetame kana hunda isaa taa'ee laaleeti. Eebala Nasrii jedha. Anamma waan hojjetame kana hundaa itti fayyadamaa jira garuu wanta akka keessaallee ashaaraan qabuu min jedhee beektaa. Itti fayyadamuu dhalatti hatta maayikii kana kan isa naafoo jiru kana kennu kana maalirraa hojjetame keessa isaa maaltu akka jiru hin beeku. Ilma namaa taatee waan ilmi namaa hojjete keessaa ishaaraa dhabuun kee ammoo yoo nama aqlii qabu taate yoo nama of barbaadu taate si dhukkubaa beektaa. Uumama Ustaaduraa Iyyaarree fudhatan keessa abboonni kenna durii meeshaalee qonnaaf barbaachisu hunda sibiila ofii tumatanii qambara ofii hojjetanii moo'ee ofii hojjetanii haada qotilee ittiin wannaa jedhan san ofii fooyyatanii giraafii ittiin qotan san ofii hojjetatanii parsentii 90% ofii hojjetatan. Harka ofiitiin jechaadha. Sigalee waan ittiin qotatanii ittiin oomishatan sana jechuudha. Har'a irratti jenereeshinni amma jirru kun mee maal hojjenneera? Min sartanal. Kilir goonee yoo walitti mutaat istuudiyoo tokko guutuu keessa meeshaa jiru guutuu keessa ishaaraa takka yoo hin qaban homa uffattee deemtuun kana guutuu keessa maalirraa hojjetamaa isaatu namni beeku nama muraasa. Kana hunda keessaa of dhabuun ammoo dhabamu maanqixa beektaa. Ustaaduraa Iyyaan ammoo reefu jedhaniiran abboonni keenya kaleessaa faaqii jedhanii arrabsanii tumtuu jedhanii arrabsanii gogaa har'a nuti uffannee deemnu nama meeqatu keeppiin Abu Maazuu jedhu uffate kun liizerii irraa hojjetamte taanaan gogaadha siigalee garuu dur namni keenya yoo gogaa kan faaqootu faaqii jedhanii arrabsan sanyii faaqii jedhanii arrabsan siigalee meeshaalee nuti itti fayyadamnu istaandiidhaan amma telefoona irra dhaabadhee jiru kun sibiila irraa hojjetama. Osoo dur abboonni keenya tumtuu san itti fuufanii osoo harkatti ajjeesuu baatanii osoo hamilee cabsuu baatanii istaandii telefoona irra kaatee itti fayyadamu tokko ufuma keenya biyya keenya keessa hojjetamuu hin danda'a ture garuu chaayinaatu hojjetee ati jaasee arga. Kanaaf deebi'aan amma Ustaaduraa Iyyaa irraa hubadhe keessaa hundaa ni qabna nuti akka hawaasaatittis akka uummata islaamaatittis akka uummata biyya keenyaatittis ni qabna garuu keenya nu harkatti busheessanii garuu wama nu harkatti busheessan san xiqqoo diddibanii jarumatu achi as deebisee nutti fidee waan jedhuudha. Akkasii Abu Maaz kootaa bootaa keessanii deebi'aa barnoota guddaa arganne. Waa hedduu kaastee madaanu tuttuite madaabara hunda nu kaasteete. Waalaikum salaam. Waan laal Nasir amma waan Ustaaduraa Iyyaan amma dubbatan keessa
hawaasni keenya kaleessa waa harkaan tolfatee yookiin abbootiin keenya akaakilee abaabilee keenyarraa waan meeshaalee harka dur an dhaqqabadheera jechaadha. Meeshaa magaalaadhaa bitametti miti dur kawaa nyaannu ture. Meeshaa harkaan tolfame, qoriin harkaan tolfame, maaddii irratti waa godhatan kun waan harkaan tolfame irra waa nyaachuu ture. Amma meeshaalee dhuma dursan ka abbootiin keenya kaleessa tolfatee waa hunda ittiin fayyadamuu ture sana hadda eenyumatu manaa qaba. Manuma keessaa hoo akka aadaa bara kaleessa yaadannumaafu abbootii akaakileen keenya kaleessa kanarra ture. Waan amma namni siinii barra ka wardaa fi wantoota garaagaraa qabdutti malee hin dhugu amma siinii kan diizaayina haarawaa bara kana keessa dhufe akka daaba warqiitiin tolfamee gadi ba'u kan yoo fuulduran kaa'amne wanni durii wayii yoo keessaa gadi baasii cabse jedhanii amma bar. Koofiyyaa ammayyiin godhatan kana Abu Yaasir dur gizee qaraatii qaraanu darasaan hundi waliin dorgomte hundi kenna ka eenyu turre bareeda jedhanii hojii keessatti hojjetamnaan ofii keetii diizaayin goota beektaa. Dur gizee markaza quraanaa turre ofii kenna waliin dorgomaa dhoofna harka eenyu turre bareeda jedhanii bar ofii keetii tafalaasaftee koofiyyaa kan hojjetta. Har'a irratti garuu eenyu akka hojjete iyyuu hin beeknu suuqii bitatee fayyadama namuu jechaadha. Siigalee mana keessaa dhufuu dhabee bar Naasir guyyaa tokko wallaahi jedhe namichi tokko meeshaalee dur abbootiin keenya akaakileen keenya dur itti fayyadamu san namtichaan fide badhaasa gurguddaa ana biraa qaba mee fidaa jennaan namni fidu iddee dhufuu dhabe. Qorii irraa jalqabee maaddii akka wanni dur wanni mukarraa tolfamee itti nyaatamurraa jalqabee wanni itti waa dhugan sunilleen amma karaa harargee kana jirti hin jirtu karaa keenya amma baddee jirti. Naatir yoo namni tokko qabaate Allahu a'lam. Ammallee anuun hin qaba manaa hin qaba geeba. Isi ka wanni itti barreeffamte san ka normaalii kana miti beekan tokko jirti. Geebaa jira, hadeedhaa jira, buchumaa jira akkas jechuudha. Hin jirtu naannoo keenya dhugaa rabbi barbaaddee hin argitu hin jirtu. Amma wanni kun baduun isaatu sirrumaa miti akka kiyyatti wanni kaleessa seenaa dhumaafu barbaadameetu hin argamu waan har'a lafaa ganaa tolchinee ganaa itti fayyadamnu dhiisaati. Kaleessa abbootiin keenya itti fayyadamee hadha barbaanne sarchiin osoo goone gara lixaa kana yookiin gara warroota waan aadaa kana jaallatu biratti tokko darbee argama. Harargee keessatti darbee waan durii tokko argeetiin ture baranachi ture keessatti jechaadha. Garuu naannoo keenyatti hin argamu. Okay, furmaanni kenna maali remi amma fakkeenya furmaanni dhaloonni kun amma akkuma badee kanatti hordoftuma namaa ta'ee hafamuu homa namni tolchetti fayyadamaa qofa dhaloota keenya isa amma gana wanni jedhu kana dhiisiti. Dhaloonni amma keessa jiru bar isa amma Ustaaz Raayyaan dhaloota faranjii osoo kutaa tokko hin baranne bar jecha namni osoo karaa darbuu afaan Ingilizii tokko yookiin online irraa dhagaye. By the way, maali wale Ingiliffallee gaafu muwaasumaaf dhiibna beekta. Afaan faranjii takka kutaa tokko osoo hin baratiin bar afaan karaarraa arganne yoo dhageenye bar akka faranjiitti haasaa deemna bar kutaa tokko osoo hin baranne. Afaan keenya namni bar akka itti fayyadamuu ammallee hin baranne. Ammoo aadaa keenya barachuuf, seenaa keenya barachuuf, barachuu qofaa miti hojjechuuf. Amma dhaloonni tokko waa oomishuuf yookiin waa oomishuuf Itoophiyaa keessatti argamuu jalqabee jira amma dhaloonni lafaa ka'e warra onlaayinii kana osoo hin taane dhaloonni barnootaan lafaa ka'ee waa oomishu diizaayina wayii lafa kaa'ee irratti hojjechuu jalqabee jira. An hedduun itti gammadan warroota makiinaa hojjetu warroota waan adda addaa xiyyaara hojjetee balaliisuu jalqabe warroota waan akkasii hojjetu. Dhaloonni keenya fakkeenya godhatee ammallee barnoota waan akkasii irratti hojjechuu qaba jedha. Yoo kaleessa dhiifama afaanitiin fudhadhe Abu Yaasir yoo kaleessa abboonni keenya meeshaa qonnaa fi meeshaa itti fayyadaman ofii hojjetataa turan. Okay, ilmi kiyyaaf ilmi keessan tafalaasafee ofirraa boru fakkeenyaa fi waan garaagaraa konkolaataa ta'u meeshaalee elektirooniksii fi waan namni itti fayyadamu wayii ka hojjetu taate. Generation dhufaa jirullee abdii qaba. Generation dur ture sun akka abboota keenya ka akaakayyoota keenyaa sunillee dhaloota faayidaa qabu. Maaliif meeshaa qonnaa fi jireenyaaf isa barbaachisu harka caalaa ofii hojjetataa ture. Generation giddu galeessi generation anaaf isinii kun generation kasaaraa jechuu dandeenya.
abdiin qabu Yoo ka khasaaraa fudhuufillee ofiin hin abdii qabu, jedhu ilaal yoo ka amma kalee ustaz darbeellee. Raayyaa waan ustaz Raayyaa amma jedhe keessa yoo waa fudhatte waa fudhadheetiin jira namni yoo ofitti mee annama akkanaati jedhe annama waan fayyadne yoo jedhe bakkuma sanitti of arga beekatu faayiduma malee of arga abdii muruu dhiisee namni tokko waaniin hojjedha bakka guddaa tokkoon hin ga'a dhaloota sichi isarraa baatullee wayifiin qopheessa jennaan namni inuma qopheeffata sii gala inuma qopheessas namni ka inni kufu ka inni waan baranne ka inni duubatti hafu yoo nama dadhabaa ta'e qofa ofitti hime sii gala waan danda'u namni hojjedhee ofitti murteesse kufeera bakka kufaati isaa attumarraa ufaa argu jechuudha ammas namni si jala dhaabbatee namni tokko ati sichi nama waa fayyaduu mitii jennaan eeyyee waan fayyadu jennaan achumatti kufteetta jechi namaa si kuffisee atilleen kaayyoo kan kee keessatti of kuffiftee lafa of keessee jennaan bakkuma sanitti hafta namni abdii jabaa of keessaa qabu tokko miira waanin godhaa nin uumaa bakka guddaanin ga'a dhaloota ofiitis bakka guddaanin ga'a jedhee abdii of keessaa qabu warra hadha waa hojjetaa jiru beekatu warra waa uumaa jiru beekatu warri abdii gurguddaa of keessaa qabu miira guddina biyyaa nama bakka fageenyatti argee ofiifis guddina irratti hojjetaa jira mallee ani ijoollee kanan deeggara laa. Maaree barra ustaad Raayyaa wannaa jedhanii bari ati yoo ilma dhalchitee guddisaa jirta ta'e addunyaa kanaaf bu'aa buusaa jirta jedhanii bara. Maaliif isa keessaa waan kaleessa dhabne san deeffatuu dandeenya waan ta'eef waan ofii dhabde san waan ofii hir'ise jettee yaaddu san ilma kan keessan bakka san qaawwa san akka inni cufu gootee yoo hin guddista ta'e kaati hir'ise san isaan guutuu ni Masri danda'a. waan ilma jette kanarratti bismillah waa xiqqoo dubbadha. Bismillah. Yeroo Ispeen dawla Andalusiyya waggaa 800 jaarraa 8 guutuu ummanni Islaamaa Ispeeniin bulchaa ture. Haadaa macruuf fi taariikh. Dawlaan lama itti wal taree jechuudha. Abbaasiyyaa irraa eegalee hatta Umawiyyoon illee bulchaa turan jechuudha. Haga dhufee Osmaaniyyoota dhaqqabutti. Bara sana keessa aduwwiin yeroo hedduu biyya sana cabsuudhaaf biyya Ispeen kana yookaan dawlaa Islaamaa guddaa kana qaroomni Islaamaa gurguddaan keessaa burqaa ture kana cabsuudhaaf saallaayee ergaa turan basaastuu jechuudha. Deemee biyya sana kan to'atu kan qoratu. Basaastuun akkuma dhaqee daangaa biyya sanaa ol tareen akkuma dhaqee daangaa biyya sanaa ol tareen nama boo'u arge mucaa dargaggeessa gabaabaa wayii kataa'ee boo'u arge. Maaliif boossaa jedhee gaafateen basaastichi kun. Maaltu si boosisa maaliif boossa jedhee yoo inni gaafatuuni fi sabiilillaahiidhaaf qabsoodhaaf osoo an xiyya kana alaammadhee darbadhaa jiru bakka alaamaa koo sana naa rukutuu didee bakka biraa rukute boordiinaa wajjin aduwwii xalaataa wajjin yoo wal arge akka kanatti hin saataa jedheen kanatu na hirqinfachiiseen boo'aa jira jedhee fi sabiilillaa yookaan aduwwii wajjin wal ga'ee cabuu dandeenya sababa koo aduwwiin nu cabsuu dandeessi jedheen boo'aa jira. Himmaasaa kana hunda magbiyaa yookaan galumsa biyya sanaarratti argee dhagee hubatee namichi kun biyya Awurooppaatti deebi'ee sa'aa kanatti biyya sana banuu hin dandeessan cabsuu hin dandeessan sabaraa eeggadhaa jedheen. Amata dheeraa booda namichuma kanatti deebi'ee dhufe. Yeroo inni deebi'ee dhufu daa'ima wahii dargaggeessa wahii ka ulaa sanarra jiru ka daangaa bishaanirra dhaabbatee boo'u wayii arge. Maal taate ittiin jedheen maaliif boossedhe yaanii qorachuuf jalqabe. Maaliif boossa maaltu kanaan si ga'e jennaan jaalallee kiyyaa wal dhabee tamalkate. Allah yasaayi rabbi sitti haa mul'isu nala jaalallee kiyyaa wal dhabee akkanatti kunoo qalbiin na cabeen innaan taa'ee boo'aa jiraa jedheen. Al'aan jedhe namichi amma reefuudha sa'aatti cabsinu jedhe. Achi ofirra deebi'ee. Mee waan kana isin akkamitti ibsitan Ustaad Rayyaan? Siifan ibsa akka gaatiin si ibsa. Mu'azzinniin baay'atu yeroo kamiinu mu'azzinni namni azaanii baasu hin baay'atu tokkuma azaanii baasa garuu hunda salaata waajiba waan ta'eef. Azaanii baasuun immoo namni tokkittii baasa beeke azaanii gisee baasa. Hundatu immoo salaata yeroo salaati. Hundattuu salaanni waajiba azaaniin immoo fil habashaa jedhanii miti ergamaa rabbiyyuu maal jechuudha innaan tarii azaanii jechuun azaanii salaataa qofatti ta'uu beekuun keenya mala. Azaanii jechuun salaata qofaa miti. Fakkeenyaaf nama tokko gara amma hojii abu mu'aaz kana raayyaan hojjedhu yoo jette tabba feete ol ba'ii miilaan jimmaan kottunaan jechuun wayya. Maaluma jedhee nama taasaa arjee kam qabee akkuma godhee nama naasaa jedhee rakkadha si galee waan sadi bu chaalenjii abu mu'aaziin komatu itti dhufu ummata Charles Darwin beeytanii miti Charles Darwin irra caalaan keessan hin beeytan jedhee yaada. Saayintistii Charles Darwin
waa'ee isaanii quraan inda modern science kan jedhu waggaa 20 meeqanadhaa kaasee hojjedheen ture gadhiiseen ture sagalee yeroo sana Tigireen qufa unatti hin dhiiftu dhokadheetu mana siifachii hojjedhe maaliif yeroo sana hojjette gaafii amma ijoolleen diin dhableen gaafatanu egeree warra akaadaamii amma hin barannetu ijoolleen barattoonni darasaa dudduubeetta faaseeti darasoonni immoo jarri sun achi kafaranii achi baaniiru jedhanii bakka lama turan gaafa sana amma hawaasuma tokko inni mana barnootaa dhaqee amantii keessaa akka waan baheetti beeka hojii isaa ta'utti hin beeku inni immoo darasaan immoo inni mana barnootaa dhaqee immoo darasaan dudduubeetta faatti beeka siigalee gaafii Nasriyaan olee ilaamee mana sariiruma kana iyyuu wana abbaa kee tolchee wana bara kuban qabdu malee wana ta'e bar yuunivarsiitii jalqabaa yeroo jalqabaatti fi Faatumaa hundeessite Morookoodhaa bara Ibnu Baatutaan Ibnu Zaaraaniin Ajjabraan Pendulamiin warri xiyyaaraa maas eenyuun sitti dhaqaa eenyuunis Habiibi koo dhiibne keessaa gallee namaa dhiifne bara Taariq Ibnu Ziyaad waan inni hojjete namichi Andalusiin bane eenyuun maal akka inni hojjetee du'e Ibnu Baatutaan maaliin akka inni hojjetee bu'e yooti sheekotii keenya gaafatte maa inni namni akkanaas hin jedha sheekotiin yoo gaafatte kaa hunda jedhaan jiru moo garii jechuu kooti malee hunda moo ta'uu dhabuunis hin mala jechuudha garuu irra caalaa nama hin beekne hin beeka. Challenge Charles Darwin hawaasa keessa kaa'e hadha Charles Darwin gaafa sana ummata nabi Muusaa irratti jallatan sana rabbiin gisee tokkicha booyyee godhee ture. Ummanni suni booyyee ta'anii jaldeessa ta'anii nassakamanii achi booda hin turree dafanii du'anii akka hadiisni qisasni banii Israa'el baay'inaan dubbatutti. Obboleessa jaraatu gaa ilma jaraatu ka'ee amma arabni gisee du'aa eegalatu Allahumma maaligaa abnaa'ul qiradati wal khanaazir jedhanii du'aa eegalatu. Charles Darwin maal godhe seete walumatti nama hunda jaldeessa jechisiisa hunduma biyyaan jaldeessa jechisiisa malee kophaa jaldeessa taanee nafnu jedhee hojii kana hojjete kanammoo ragaa kan dhiyeesse Profeesar Taakatoo Tagaahoo barkudha meeqaa namicha Jaappaan warri Ruusiyaa sababa kana amantii qabatan namoonni zandaaniidhaan walitti dhufan namoonni jajjabaan waan kana falsafaa jedhamu dubbiin falsafaa jedhamu malee haqaa'iqaa yookaan dhugaatti waan saayinsiidhaan bira ga'ame hin jedhu raammoo namni raammoo irraa ka'ee gurguddatee bicuu si wayyaa'ee achi ka'ee gara jaldeessaa ta'e jaldeessaa ka'ee immoo nama ta'e ishii arbii moo maalirraa ka'ee arba ta'e ishii tole allaattiin moo maalirraa ka'ee allaattii ta'e qurxummii moo maalirraa qurxummii tokko ani gaafii gaafadhe yoo barbaadan manzuumaadhaan hojii rabar yeroo isaati miti hin gadhiisu dhiisi malee. Jaldeessi alma tokkicha labsii baafateetu mayyal tokkicha nama ta'e sana booda dhaabe moo inni itti aanu maaliif ta'uu dide laata moo namummaa baqate laata edeen gaafii qaba namummaa kana ta'uu fi dide moo dhiifama sirra Abshir dhiifama. Jaldeessi tokkicha maaltu jaldeessa godhee achumaan awaajii wayiitti bahee qormaata kufee achitti hafee moo baddaa keessatti jaldeessi dadhaa nama iyyuu dhaga'u woo sii galeeraa dubbeen. Sadarkaa namaattas fiduudhaa jedhanii jarri koo fira jaraa nutti mammalee keenyaa miti quba qabaadhaa. Fira jaraa immoo beekuu fi rakkoon qabu. Namni fira ofii yoo sitti mate ahliin koo jaldeessa inni siin jedhe jaldeessaa miti hin jedhin garuu kan koo nama jenneetti manna malee jechuudha. Kan keenya namaa nuu barii jenna kan keessii barreera. Keessii barreera eega jadduu ta'e eega cilaadaa ta'e jechuudha. Cilaadaan natti imarata mahabarasa guddaacha na dalam cilaadaa noo. Cila wandimmochuun jaraggaruun yaallu. Kanaaf nu garuu nama ta'uu keenya itti manna akka itti mannutti. Aqlii gaarii qabna aqlii kaleessaa yaadannu aqlii hadhaan beeynu aqlii borii maashina ajaa'ibaa harkaa qabna maashina aqlii namaa kan jedhu ofirraa qabna. Namichi rabbiin sii morme suni namni tokko yoo funyaan hin qabaanne rafuu hin danda'u. Irriba rafuu hin danda'u. Maaliif jennaani rabbi ennaatti rafte afaan kee cufa. Maaliif cufa hayawaana waan adda addaa afaan keetiin seena. Hancufni afaan gororaa hin burqisiisu yoo inni rafte. Sababan burqisiifnee fi wanni afaan kee galu somba keessi jala miidha. Sababa somba miidhuuf rabbi afaan cufa of bira hin jirtu afaan kee cufa. Ati immoo funyaan inni fura baafatta. Funyaan ulaa sadii gurguddaa isaa qaba. Tokko rifeensa qaba, bishaan qaba, hulaa xiqqishoo takka immoo qaba, bordoda keessatti akka baarii wayii immoo boolloo qotatanii eegu waan daka kanaa ol gabu qabuudhaa jedhanii. Yoo immoo waa bira dabarfate immoo meeshaatu achirratti amadamee taa'aa jira taankiin ati jettee ofirraa baafta. Didee dhaqeetii beeke mootameen na dhaqee ati fatta. Siigalee? Allahu akbar. Maashina gurguddaa akkanaa qabna nu aqlii nama jedhamu qabna. Waan kana utuun isinii haasa'e illee bareedduudha. Ankoonnumu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Barakadda. Maal jenna ree? Aw yaasiri be yaas. Deemina ustaaza. Anillee gaaffii takka qaba. Ejee. Nama tokkotu gaaf takka na gaafate. Rabbiin kun maaliif nabiyyi yeroo yerootti amma ammatti maaliif ergaa oola? Nabiyyi jalqaba ergee
sunummaan dhaamsa walii abbootii irraa gara abbootiitti maaliif dabarsee hin dhiifne? Maaliif ammatti yeroo xiqqoo addaan dhaabillee ta'u maaliif nabiyyi dila kana erguun barbaachisee jaan? Mee waan kana kam jetta? Sila sitti meen ture bara. Mu'azziniin baay'atu siin jedhe. Hayyuun hin baay'atu biyya keessa. Hayyuun hin baay'atu. Hayyuun xiqqoodha. Namni hayyuun namni jaamman guddummaadha nama xaraarsu. Laga gama utuu namni miliyoonii meeqa nama haasaa beeku. Laga tarkaanfatee lixee waan mataa namaaf nama walitti xaraarsa. Amma ambiyummaan nutti himamne malee yoo inni safara hunda keessa jiraate maaltu beekta tokko. Lammaffaa maaliif hin jedhe seete kana. Rabbiin mujaddida gisee hunda erga waggaa 100 keessaa tokkicha. Maaliif ergee isa jedhu isa kanatu ofiin silaa ani nama eessaan dhufe aqliin kun eessaan dhufe maaltu nan fide boroo eessaan dhaqa sigalee namni waan ganama facaasee galgala murata waan ta'eef akkamiin ta'uudhaa ta'a maaliif na fide waan beekilaa warra kana gaafii kana gaafatu dhiyeenya kana hindii keessatti gurbaan tokko haadhaaf abbaa kasasee himatee mana murtii dhaabee jira manni murtii inni dhaabe immoo maaliif na dhaltanii jennaan meegalaa hindiidha hinduizimiidha isayyuu maaluma jedhanii itti mallaata amma firdi beetii qabee jira dubbii jira. Mana murtii qabee jira. Maaliif jennaan jiraadhuu jennaan hin barbaadu jedhe. Nyaachuus, jiraachuus, nama ta'uus, fuudhuus, barachuus, cinqamuus waa tokko hin barbaadu jedheen. Maalum namna argattanii jedhee isin wanjalanyaadha. Eenyuun argadhaa isin hin jedhe. Yakkamaadhaa jedhee mana murtiitti dhiyeessifatee jidduu kana mana murtii jiranii waan jedhe itti ba'ee hin barre miidiyaa fayyaa akka irraa cufuutti jiranii maaliif jennaan fokkuun akkanaa takkaan jiru kaasa. Siigaleera dubbiin. Sadarkaa kana jira namni waa gaafata. Maamna argattanii jedha maalum maamna argattan. Ansin arganne jechuutti argameera. Siigaleera dubbiin. Na addunyaan kun wanni isin keessumsiisaa jirtu waan dinqii duwwaadha. Haa ta'u bareedaadha. Namni tokko ambiyaa qofaa miti. Amma fakkeenyaaf Abu Mu'aaz ambiyaa bakka bu'eeti kan inni hojii hojjetu. Daawaa ambiyaa jechuun daawaa nabi Nuuh jechuun daawaa isa kana waamicha nabi Nuuh jechuun isa ammaa Abu Mu'aazaatti itti jirtu kana garee keetti hojiiniin. Waamicha jechuun kan nabi Daawud isa kana, kan nabiyullah Luut isa kana, kan nabiyullah Idriis isa kana, kan nabi Yasaa isa kana, kan Zilkifli isa kana, kan Daawud isa kana, kan ambiyootni hundi warra kitaabaa afran kenname Muusaadhaa fi warra gurguddaa kitaabaa afran kenname ala ambiyoonni hundi daawaa kanaaf ergame. Malee akka kootiif akka keetii akka namoota biraa jechuu kooti dhiifama masjida keessatti ol lallabaa jedheeti miti. Masjida keessatti ol lallabuu jechuun ofitas iyyaa ol labarnu bakkeetti gadi iyyuu hin beeynu miti. Tokko kana lammaffaa. Mee garaagarummaan keenyaaf garaagarummaan jedhee ati waamaa jirtu eenyuumi? Elaa yoo khiyaanaa ta'e wajjin qabna. Yoo fokkina ta'e wajjin qabna. Jiraannee jireenya agarsiisaan jiru waan ta'eef. Silaa yeroo namni bakkeedhaa waamicha waamu ati immoo islaama taata namni gariin immoo biraa islaama ta'a. Islaama jechuun maal akka ta'e kan daangaa namaa eegu, kan namooma beeku, kan ollaa kiristaanaaf islaamaa utuu hin jedhin namoomaan yaaduuf kan beela ollaa beela kiristaanaa islaama ta'ullee kan rakkoo ollaa rakkatu kan jireenya waliinii beeku siigaleera dubbiin kun hundi jireenyi nurkaa fuudhamee jennaan daawaa lallabuu qofitti achi galtanii mijool jireenya mataan isaa daawaadha islaama ta'uun qofti utuu waa tokko hin dabalatin ofii daawaadha maaliif gaafa ati nama gaarii taate namni nama gaarii hin dhabuu hin danda'u dhabuun fedhu nama gaarii nama jaallata nama gaarii namni ofirraa nambisu kanaaf atumti islaama taatee jiraachuun utuu waamichi tokko hin jiraatin daawaadha maaliif akka kee ta'uu hawwa namni nummoo akka asteenyeetimaa Faransaayiti lennee innaadhuma salaan nu qiblaata salaan namalee innaa uffannu innaa fuunu innaa heerumnu innaa kennannumaa Faransaayidhaam keenya beeloodhaam keenya bara bibikoo Ameerikaaniidhaam of course jedhaa deemnaam jara faranjii ta'uu xiqqeenya filannee bara faranjii ta'uu gaarii seenee jara Abu Mu'aaz ta'uu kana waan gaarii see'aa jirra namni gisee bade yeroo of ta'uu wallaale namas hin ta'u bara namas hin ta'u xiqqeenya quraana baattee xiqqeenya gaafa filatte Quraana baattee gaafa salphina filatte faranjii ta'uu filatta. Faranjii ta'uu barbaadda. Tokkotu jedhan ishee amini biroo gaaf tokko. Ayi utuudhuman sareetti faranjii kana ta'e jedhe sareesii makiinaa keessaa tokko argee jedhan. Ishee amintu dubbatan dhaga'e. Gaabbeenaa ta'e. Naanii tokko immoo bira jira. Wallaahi utuudhuma sareetaa ta'e biyya keenya adii keera teessu taata malee. Amma namichi sun sareedhaan garaagarummaa qabaa jedhin fudhadhu hangama kootiin dhiifa malee naaf godhu yoo jiraata. Maaliif namni nama ta'uu ofiitii wajjin sarummaa filate. Hayawaanummaa filate beeyladaa ta'uu filate. Namooma gane namooma baqateenii. Namni akka kana isuma wajjiniin addunyaan kun biliyoona meeqa itti lakkaa maartii naa jetti lubbuun nama akkanaatii wajjiniin taaka gaafii naasirraan olee anoo maaliin oomishaa ilmaaf abbaa gaarii taatee haadha manaa keetiif abbaa manaa gaarii taatee taanaan itti deemaa jirta hin barsiifanna nurkaa ba'e malee keenyaa quba qabaadhu warri waa sakatta'eedha gaafa mangoliyaan maali gaa taasaa gurguddaa ta'aadha haa ta'u rakkoon qabu gaafa mangoliyaan gaafa dhuftee
Tatar mootummaan Tatar gaafa dhuftee Sooriyaadhaa fi Iraaqii fi naannoo Sharqa Lawsat kana qabattu jalqaba qorannoo ummata Islaamaati kan isiin baharitti naqxe. Akka jiruuni laga Ifraat kana qorannoo ummata Islaamaa kitaaba ulamaa Islaamaa ajeeftee fixee kaatee mataan namaa tabba ta'ee areenni namaa gaara ta'ee tabba ta'ee gubame bara areenni gaafa san dhufanii masjid sadarkaa masjid gaanutti hamma dhufee Seyfaddiin Quxuzii fi Ibnu Taymiyaanii fi Malik Zaahir Bibarsifaan booddee ijaaranii maal godhanii ka'anii uummata Tatar ofirraa cabsanii Ibnu Taymiyaan keessa jiru ofirraa baasanii malee Lolaayin Jaalut kan jedhamu kan beekamu gaalola gurguddaa isaatii taarika gurguddaa isaa keessatti warri qara'uun qara'a. Namni kaleessa ofii hin beekne ijoollee adda ofii beekuu hin danda'u. Bakka dhufe nama beekutu bakka dhaqu qabaa bara. Namni bakka dhufe beeku immoo bakka ga'e beeka. Namni bakka ga'e beeku immoo bakka dhaqu beeka. Akkana bara. So karaa laaftuu dhufne as hin geenye. Daawwanati ammatti jirtu kun karaa laaftuutti dhufe as hin geenye. Habiibi waan dhiirtii keessa dabarfatte uummanni Ispeen waggaa 800 Ispeeniin bulchina dhaggeeffadhu. Uummattoota keenya abbootiin kee waggaa 800 bulchina sana keessa gaafa Ispeenitti dulanii naqanii magaalaa Andalus qabatanu ilmi namaa bar rifeensaan fayyii dubartii rarraafamtee rifeensaan namni rarraafamaa takka mataa siitiin dubartii mataa rifeensa dheertuu mukatti rarraasanii sa'aa meeqa turtee duuti laatafaa jedhanii qorannoo qoratanii bara. Akkatti duuneef haa beeyna maali yoo akkatti jiraannu illee wallaalle akka duuneef wallaalle. Kanaafi namni kaleessa isaa akka dabarfate beeku amma anoo maaliin ta'ee dhiirtii mana sadiinumaati kaayyatte kanaayyuu dhiira ta'uu mishee gakkenne ani immoo kophee namni kaate abba koo maal akka goone sitti mara geeffadhu heddeetti ban maalan kana mana sadii kaayyadhaa yoo ofiin onan arga. Baata irraa baaste nasrii. Ibiddanatti qabsiise dhaga'iga. Dhaga'i sitti naasaa sabriidhaan na dhaga'i irraa fuuyyoo baasa. Turjoosa biraa deemu dhiifama ishii. Rafaa jiranii laata ijoollee tokko duuba sana rafaa jiranii. Dhaga'iga. Biyya keenya keessatti waan hojjenne jalqaba ati ofii keetiin diina naasiraa roole ati ofiinuu xalaata nama ofiin xalaataa jaarsummaan qabu namni ofiin diina ta'e bar eenyus si araarsa akkatti diina taateen sitti hima waan dhoskaa miti siyaasaas miti immoo biyya keenya keessatti tumtuutu jira biyya keenya keessa warra waa gartee hogeeyyii abbootii koo jira warra jajjabaa biyya keenya keessatti maaliif alarraa waa binna jedhee hordaa lafaan qotatan gindoo waanjoo waan ati silaa faranjiirraa haajomtu kana hundasaa warra biyya keenyatti oomishu jira. Jara sana maqaatti baafnee tumtuudha jennee intalarraa fuchuu baqanne gadi aantuudha jennee. Achumaanii salphadheen jiraadaa jedhanii hogeessa ofii dhiisanii ogummaa ofii baqatanii tokko jedhe. Biyya keenya keessatti uffata faranjiirran irrafnuu jettee uummanni Islaamaa dur Arsiin mootummaa Dawwaroo keessa uffata alaan bittu. Mootummaa Dawwaroo keessa uffata alaan bittu. Saantima ofiisiitiif qabdi. Saantima 5,000 akka lakkoofsa Dawwarootti loon tokko bitatta. Mootummaa Dawwaroo keessatti. Mootummaa Arsii jechuukooti. Sharkaa miti, arraabinni miti, ifaatii miti, maaloo miti. Arsiin mataa Arsii keessatti. Gaafa sana Naasir Aarolee eegana gaafattee dhaga'i. Baaleen Sharqa Lawsatitti jirbii ergiti. Baaleen sababa Somaalee barbaraa kana hunda Baalee bulcha. Ilkarree jedhanii hamma dhaqee jijjigaa ga'utti Baalee bulcha. Bulchiinsa ofii kana keessatti barbarrii mataasii qabdi Baaleen. Barbarrii mataasii kanaani barbaraa jechuun achii ka'uyyuu hin dhabu waan hin beeku garuu barbaree jirbii muuzii gogaa waan adda addaa achiin barbaraadhaani Falastiin Turkii Arabaa biyya Arabaa dawlaa Arabaa akka jennu Khaliija Iraaqii jirbii Baaleetu asii dhaqee abba koo barbaadii dubbisi yoo argatte jirbii Baaleetu asii dhaqee uffatatti ofifneerraa akkati jettuufani kaleessa uffata iyyuu itti ofiseeraa bankoo waan akkana ta'e malee akkati jettuufani wanta akkana sitti meef hadha jirbiin biyya keenya keessa jirama shammaanee isii uffata dhooftu arrabsinee intararraa fuuchuu dhibnaan biyya keessaan banneema maaliifi shammaanee faranjiitu hojjete faranjiin akka nu biyya keessatti waan oomishanne akka an calaata sirratti ta'u yoo ta'e ogeessa taate an diina keeti maaliif gadaantuun siin jedha ati immoo gadaanummaadhaa mannaa jetteeti sibiila baqatta shammaanee baqatta hogeessa baqatta hoguma baqatta jarraa awurooppilaanii tolcheenuu fida aniifati immoo sibiila gindoo tolfachuudhaaf warra rabsina dhaggeeffadhu kan jaraa halaala awurooppilaanii tolchaka makiinaa tolchaa waan hundi tolcha kan jaraa halaala kootiif kee walirratti waraama dhaggeeffadhu kana qofaa miti wanni nu taane biyya keenya keessatti ofii isaatiif waa hojjetete kalloo Arsiin amma kalloo tokko kan isin uffattu tokko agartan taanaan aadaa ta'ee hafee miti uffata keenya asliidha. Hadda faashinii George Bush, faashinii Trump, meekaappii jara, meekaappii qodaa meekaappii jara abummaas kanatu oomisha, Trumpitu oomisha.
Tiraampi qodamee kaappiinutti gurgurachuu fi kalloo keenya akka arrabsine godhe jalqaba. Ani himnaasinaa rolee diinqattol deebinee kalloo keenya arrabsine, jirbii keenya arrabsine, tumtuu keenya arrabsine. Achumaanii hojii nu dhiifnee jennaan achi bitannee veeloodha jennee faashiniidha jennee uffanna. Jarri akka nu aniifatti akkana yaanne anaafsi dura kubbaa kaa'u. Yeroo nu kubbaa laallu nummoo kubbaa jaraatu nu immoo taphatu. Taanee fi haara galfachiifnee kaa taphatanu abbaa isaa waggaa dheeraa hojjetatanii dhufanii. Kana waggaa dheeraa hojjetatanii dhufan. Kana qofaa miti sitti lakkaa dhaggeeffadhu. Ati waa haraa oomishee waa softaa. Madaabaraa nama madaabaraa jedhame kuni madaabaraati malee madaabaraa miti. Madaabaraa jechuun afaan Oromoo beekta. Ittiin uumamne takka isa uumne waan akkanaa obboleessi dubbachaa jira. Wahiin garsiisuu fade. Yooga Yesuus kuni kanummaan nuti beeynu kun kama caafaa yoo dhugumatti gaa inni kan nama uumu tahe dhiiroo wanni kun hoomee maali? Dubbiin tuni maali? Meesa yaa bakka saniin ol guddisi. Laal ni argitaa yaa obboleessa koo. Maal jedha? Dhagee warqiyyaan. Laalakki jedhu kuni lubicha guddicha isa manni waaqayyoo itti kenname qabnaa jaa. Lubichi guddichi kun eenyu? Lubichi guddichi kun Yesuus Kiristoos manni waaqayyoo itti kenname. Mana waaqayyoo kamiitiiti nabiyyii kanatti kenname. Laal. Isa qaceelfamni rabbii itti kenname qabna jechaa jira. Nuti nabiyyii qaceelfamni rabbii itti kenname qabna asirra jechaa jira. Waan ajaa'iba sitti ta'u waan lamaan takka akkana garsiiseetumaan ustaaza isiniif laadhaa. Jiraawi singar jira. Singar jirtu? Jira. Jirta singar keenya. Nan jira. Laa yaa singar kiyya. Ni dubbisna ustaaz Raayyaadha obsaa obboleeta kiyya qaalii barakallahu fiikum. Laali rabbiin dhugaa kana kunnoolaa waaqayyoon kana waaqayyoo bari. Waaqayyo wal baruun barbaachisaadha. Akki jee asirratti tokkoffaatti Mootiyoosi beekaduu inni kun boqonnaa takka lakkoofsa 17 irratti mootii bara isa hin duune isa ijaan hin argamne waaqayyoo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinnii fi guddinni haa ta'uu je. Amen. Amen. Yes. Mootii bara isa hin duune isa ijaanis hin argamne Yesuus Kiristoos du'e jettee amanta miti? Galatoom. Yesuus Kiristoos ijaan arkame harkaan qaqqabame jettee amanta miti? Akkasumaami? Yeroo foon uffatee ture harkaan qaqqabame sirriidha. Eebbifame obboleessa koo. Laalamman tanaa eega inni ijaan arkame harkaan qaqqabame erga du'e jettee ka amantu taate innis waaqasii ta'uu hin danda'u. Akkamijji mootii bara isa hin duune isa ijaan hin argamne waaqayyoo tokkicha sanaaf san gabbaruudhaatu sirraa eegama. Laalamma Yesuus Kiristoos maali akka macaafaatitti warri Yesuus Kiristoosii waaqa jedhu macaafni jecha tokkoonii xumure. Mee waan inni xumureen si agarsiisa yaa obboleessa kee. Hin dogongorinii kitaabni kun kitaaba keeti. Akkana jedhee dubbata. Ergaa warra Roomaati. Boqonnaa takka lakkoofsa 18 irraa. Dheekkamsi waaqayyoo malee jiraachuu fi jal'ina namoota hunduma irratti waaqa irraa in mul'ataa jira. Isaanoo jal'ina isaaniitiif. Isaan jallina isaaniitiif dhugaa gadiin ukkaamsanii jira. Dhugaa gad ukkaamsan jallina isaaniitiif dhugaa gad ukkaamsan. Waa'ee waaqayyootiif sigalee beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamaadha. Kanaaf waaqayyo ofii isaa isaanitti hubachiise. Akkam godhee sammuu nagaya kenneef. Asirratti immoo lakkoofsa 20 irratti bifni isaa jaa waaqayyoodha baana. Ijaan takkaan argamne. Waaqayyoon ijaan argamee yaa singar keenya. Takkaa argamee Ibraa hunjiruun singar kun.
network isaati. Waaqayyoon takka ija hin argamne. Okay, waan kana gad. لا إله إلا الله. Ne dubbisna أبشر. waan kana kunnola ilumaasi Okay. dubbisa obsa. Innum takka dubbisu maangoon. السلام عليكم. دبسوا. Singaruun takka dubbisu maangoon. Kitaaba إيه sagal. بريتا راسي. أي كوبرات كنا أستاذ بر. السلام عليكم أبو زيفة. أقلت من دكتور عندي. أبسن رجال لاتو. Ijoollee argaan jira deebisuun dadhabeessumee hunda keessanuu isin argaan jira ulfaadhaa galatoomaa. Ani yeroo kana namni tiiktookii dhiisiiti naannoo kana mana isaatu cabsanii hin dhaga'u. Oduun ilaala jedhee reef dhufee tuma seenee tuma yeroo hin jedhu laayif irra jiraachuu kee argeetuman seenee malee ani sagantaa sa'aatii amma sa'aatii nu biraa sa'aatii 2:20 wayii يا سلام. yoon sa'a 8 wayii nu biraa namni biyya keessaa yoo baha Oromiyaa ta'e malee namni biyya keessaa sa'aatii kana dhaggeeffatu hin jiru. Yoo baha Oromiyaa halkan hojii hojjetu waan ta'eef Jibuutiidhaa jalqabee uummata suuqiin jaraa hin cufamne ulaan qabne fa'aa jira irraa gadee kana ga'a. Akkuma beekamu keessatti mi'eessoo eega jalqabee amma dhaqee Jibuutii ga'utti akkasii banaa ta'a malee naannoo keenya halkanii guyyaan guyyaadha yookaan soodii ta'uu qabu. Almuhim amma wanti isin itti jirtanuu bareedaadhaa ulfaadhaa galatooma awwaa biizii isin gochuurra jecha tokkicha gurbaadha. Amma fakkeenyaaf Abu Mu'aaz namni ati bakka buutee haasa'aa jirtu guutuu addunyaa kanaati. Biyya bakka buutee yookaanis Oromoo bakka buutee yookaanis immoo ganda tokko bakka buuteetiin kanatti haasoftu. Daawaadhuma jechuun yookaan waamichuma jechuun isanuu amma mana keessatti ol lallabdu kanaa miti. Waamicha jechuun isa kana kunoo afaan nagaadhaan jecha nagaadhaan nama tokko mana ofiitti fiddee kami dhugaan kami dharree kottumee anaaf sitti abbaa dhugaa ta'ee fi abbaa dhugaan ta'anii wal ilaalla jechuun kanatu daawaadha malee inni namni daawaadha jedhee biyya keenya masjida keessatti ol lallabnanu mana keessatti ol iyyina. Namni mana keessatti ol iyyuun immoo takka daawaa miti ni yaadachiisa fa'i ta'uu mala malee daawaa jechuun waamicha. Waamicha jechuun immoo waamicha jechuun amma kufrii waamte moo kaafira waamte amma bakka kana namichi namoomaan kabajjeeti waan inni itti amanu sana waamte malee namooma waliin qabna waan hunda waliin qabna amantii qofa wajjin hin qabne malee eenyummaa waliin qabna akka namaatti akka yaadaatti waliin haasofna yeroo haasofnu. Lammaffaa immoo tokkotu gaafii tokko na gaafate utuu Abu Mu'aaz meedaa deebinaa deebiftaa gaafii tokko nu gaafate amma qaaranaatu ladiyaan yookaanis immoo comparative religion kana yoo akkanuma dhaggeeffachuu malee hin beeku gaafii nu gaafate jechuun waggaa 30 ga'eera amma gaafatti. Gaafii waggaa 30 ga'eera. Boorana maaliif nama naannu hin jedhe maaliif nama ani waaqeffataadha jedhe jira. Anaaf Sheehamatoo Idaatti dhiyeesse gaafii kana wajjin jirra ture. Jennaan sheekni ijoolleen aadaa waaqeffataa keessatti wanti tokko yoo du'es nyaachuun rakkoon qabu. Fakkeenyaaf waan akka sangaa kana waan akka asifachi beeyladaa taatee yoo ka'e lubbuun keessaa ba'e nyaachuun rakkoon qabu. Aadaa waaqeffataa keessatti yoo amma sababa dhukkubaatiif sababa waan adda addaatiin dhiifameef haa ta'u mala malee waan dhorkamuu qabu. Kanaaf maaliif waan akkanaa nyaattaa jedheen gurbaan tokko jennaan ati inni namni cubbamaan inni waan meeqa guyyaa kana hojjetaa ooluyyuu qallaan hin nyaadhe. Rabbiin kan koo naa qalee jennaan maaliif hin dhiisaa jedhe. Amma rabbii koo naa qalee jedhe. Rabbitu naa ajjeese rabbii isa kalqe sanatu naa ajjeese. Ati ilmi namaa cubbamaan viidiyoo wanti hin bananne dukkana keessa jira ijoollee. Yoon bananne na arguun dandeessan viidiyoo ba'u wallaallee dukkana keessa jira. Laal dukkana keessa waa takka mul'adhu bara. أبشر أبوك أكرم أكسم وجه دكان ثاني ويا تولى إيجا ربنا قال جننا مالي في إيسا أتني شو بمان هركي كانكي يكمان واميكا وانتجر يكون يوه جت تجننا قال تجننا نونيات
rabbinaa qalee jennaanii yoo nyaadhe maal qabaa yoo siin jedhee geessi gaafate badiin qabu amma fakkeenyaaf nama tokko kana dhabdee jettee geessisaaf Booranni aadaa qabaa aadaa jechuun akkatti manaa wajjin jiraatu akkatti bultii wajjin jiraatu akkatti haadha manaa wajjin jiraatu waan nu biraa fayyidhuudha jettee ati haadha nama keenyatti gorsaa ooltu jarri jireenyaaf qabu. Maal dhabee jettee kennitaaf nama akkanaati maal dhabee jettee itti geessita. Gaafii amma akkamitti deebifta tusiiti maal jettaan abumaas naa deebisan. Wallahi Dr. Hamdi jirtu. Borona kana keessa turte Dr. Hamdi ni. Waa'ee Borona. Beeka tana. Gaafa tokko karaa Boronaa kana dhufne anaa fi haati takka mana Ustaaz Raayyaa kana dhadhayne haadha toota nagatinii takka beekanii. Tole jilmatti dubbadhe. Maaliifin amanaadha Abu Hudhayfa? Maalitti amanaa maaliif amanaa? Maal rabbii isa kamii jedhe nu gaafate? Isan duune isan dulloomne isan mul'anne jenneen waggaa 30 gaheera bargaafiin kun. Amma bakki amma fakkeenyaaf rabbiin unaa qallaan rabbiin atuu harka doomaa kanaan harka waa meeqa balleessaa ooltuun harka waa meeqaan yaadaa ooltuun qallaan hin nyaadde rabbiin kun naa qallaan yoo nyaadde maal qabaa jechanni jedhe kanaaf deebii malee qabda. Bareedaadha. Bismillahirrahmanirrahim. Yaa Rabbi akkana na qunnamsiisi. Wanni tokko gartee rabbi qalee jaanii ni beekta karaa wanta kana karaa shanaanoo kanatti rabbi qalee jaanii. Rabbi qalee tana warri bakki isaan irraa fudhatan akkaan yaadutti gaafa Yahudaadha gaafa nabiyyiin keenya jiru sallallahu alaihi wasallami bar baktii waan du'e kana nyaachuu shari'aan islaamaa haraam goote gaafa san Yahudaan Qureeshitti dhufte aboo waan rabbiin ablee dahabaatiin isinii qale isin irratti haraameessaa mallee je'ee waan rabbiin ablee dahabaatiin isiniif qale isin irratti haraameessaa usaa nyaaddaa jaaniin. Wanni baktii takkaa waan namni maashaallah tabaarakallah. Umri rabbi sana dheeressa. Abbaa Huzaifa. Umri keessa barakaa. Amiin. Tokkoffaa baktii maaliif nyaaddaa jechi jiru kun jecha gaafii duraatiin wal qabata. Gaafii duraa kan maali eenyuttiin amana maaliifin amanaa sanii wajji wal qabata. Amma nama tokko waaqeffataatti maal jettee haasofta kanaanatti maal jirta bar. Chaalenjis mudatu Abu Muaziif gaariidha gaafiin akkasii. Abu Muaziif gaariidha. Maaliif jennaan ijoolleen namni gaafii dhiheeffata. Akka jedhee aayyoo isaa akkam godhee jedhee eega Nabi Ciisaan eega kan khalqee ajjeesu ta'e aayyoo isaa ofii khalqee kee ofuma ajjeese moo jedhe gaafate isa kana moo gaafii kana singar yoo jiraate naaf deebise aayyoo isaa eessa kaa'e ofuma ajjeese biyya keenya aadaa keenyatti aadaa Oromoo keessatti safuudha ilmi haadhatti dubbachuun ajjeesuu miti haadhatti dubbachuun safuudha aadaa Oromoo keessatti safuudha. Namni haadha ofii naa hin kabaja maaluma jedhee ajjeese haadha isaa jedhee gaafataa tokkoon argeessa kanas warruma Booranaati nama Booranaa kun baay'ee gaafii gaafatu eessa kaa'e aayyoo isaa jedhe eega khalqee ka'e aayyoo isaa eessa kaa'e jedhe.